kan imala kesertanu aboleti kenya biftu barbaanne ambasati anatti dhabneerra ani immoo qaamaan naqee mana biree achan jira bireeni maqaa isaatiin jirti waan ta'eef gara nama nyaata nama hojiiti takka sagalee saragaameen beeku walumaan beennaa bireen bakkeetti sagalee mucaan kun deengaddu marakkinaan miidiyaa kanarra baatee kadhataa rakkoo garaagaraa keessatti biraa turte amma waa xiqqoo si Dubaay dhattee otuma uffata ittiin dhattee hin jijjiiratiin basak achutaaltee nama kan jiru jammarte yaaki akkuma dhuftee madaamii ijoollee mana madaamii arrabsite achi kaatee amaddina garooti wajjin wal arrabsitee hattuu minaamin kadhattuu minaamin jettee arrabsite agartee achi kaatee ustaazi Faraaniin waa xiqqoo si qeeqite achi kaatee ummata Wallaggaa fayyaa qiyaamatti buufte intalti kun ijoollee Wallaggaati mana nyaataa kiiloolee qabdi reestooraantii guddaa Dubaay keessa qabdi dhattee kissii itti bantee daaraa isii duraanii sanatti deebite jechuudha. Shawaa gaafa biyya jirtu iyyuu hin falmannee fi amma biyya baate shawaa falmattaa. Ammoo dhiifa manaa godhaa malee tarkaanfii kana irratti fudhachuunis gaarii miti. Dhaqanii kasasuu, hojii isiirraa isii hariisisuu, namticha kafiila isiidhaaf kafiila ta'e as faraarra'u kun immoo gaarii miti. Sabiyyiidha mucaan daa'imaa. Intalti dhugaan birpiraate, dhugaan baalagatte. Garuu gaarii miti. Sadarkaa kana ga'anii sadarkaa kasasuutti ga'uun kun gaarii miti. Akkasiin abbaan qabne, akkasiin haadha qabne beekama. Ani tarkaanfii irratti fudhatame kun gaarii mitiin jedhamee viidiyoo kana geeffadha. Bireedhuma takkana godhaara, biree takkana godha duddubbaan maal jedhamnaan bireen dhufee lakkii uummata koo isheen jaalladha isin kabajaa. Onni waa tokko iyyuu goone keessa isin jiru jedhee yeroo jalqabaatiin maqaa isiitiin bahee jechuudha. Biiftuu yookiin immoo namoonni biiftuun isin bira jirtu. Saatii ammaa kana bireetti bilbiltanii beeksiftan yoo ta'e bireen waajjira poolisii deemaa jira. Anis immoo deemin jedheen dawaa wanta sun dassu jiru. Sababni isaa aayidiin isiin hojjetattee qaamaan si maqaa bireetiin jira. Otoo bireen poolisiitti beeksisin waa wayii uumame bireetti bilbila mataanaan isatti rakkoodha. Sini galee waa wayii uumame. Tokkoffaa irratti sabiyyummaa itti jira. Lammaffaa irratti immoo hin sodaatti. Hin kasafamnaa jennaan sodaattee mana dalagaatii baate jechuudha. Sa'aatii 24 keessattan Dubaay keessaa si baasattee itti kakattee jirti. Eenyu haati mana kiiloolee reestooraantii jechuudha. Kana sodaatteeti rakkoo biyya baate sanatti deebi'uu waan hin barbaanneedhaaf. Asirratti intalti kun waa xiqqoo si afaan jarjartee dheengadda ustaata baan buute. Mee viidiyoo kana dhaggeeffadhaa sanirratti yaada kennan. Isa hin duune isa bara baraan jiraata kan. Naa kan akkasii kun odoon deebiin nu miskiin rabbi garamitti deebin. Maal eessan dhaqe ana bara anamma Yesuus Kiristoos ibsa. Ati hin jirtu si jammara addunyaa gaddistee jirta baay'ee keessatti mul'anne malee. Ati amma asaabdee ganaa laadhattee loolii keessatti taqaaxxalte jechuudha. Abiddi kusitti gubatee Yesuus waraabessi kusi nyaachaa. Akkamillee isii galee ati waan inni haa nyaatu ati nana garuu deema na seessee oolu na galchuudhaaf bainarra. Naata danis. As keessatti ani Ustaaz Faraaniinis dogongoraadhaan jedha isiidhaanis dogongoraadha jedheetan fudhadha. Isinis dogongorteetti kabaja dhabuun akka kanatti abbootii amantaa kan xiqqeessuun gaarii miti. Amma fakkeenyaaf raajii masala silaanatti dhufee amantiin koo silaa maaliin kabajaa waan inni jedhee tole jedheetumaan biraa deema yeroo sanaaf takka tumii liqaa jechuudha biraa. Tuwata kan jedhin. Garuu isiin kun danas jettee arrabsuun kun yakka guddaadha. Maaliif yoo ittiin beektanii isaanis bakka hojii isiitti dhaquu balleessan. Ammoo isaanirra badii kan qabu maaliif boontuun Ustaaz Faraaniin arrabsite? Biiftuun Ustaaz Faraaniin maaliif arrabsite warri jettan dogongora guddaadha. Arrabsamuu miti rukutamuu jira, ajjeefamuu jira, dhawamuu jira. Daawaa keessa filatanii itti galan waan ta'eef rakkoon takka ittiin qabu jedhee yaadaan. As keessatti intala daa'ima intalti warroonni isiidhaan waa jettan dhiifa manaa godhaa kun dogongora. Ustaaz Faraan arrabsamuu dhiiti ajjeefamuutu jira, rukutamuutu jira. Dhiigni isaanii dhangalaafamuu jira, hidhamuutu jira jechuudha. Daawaa jaallataniitti seenan waan ta'eef. Kanaaf maaliif abaluu kana arrabsita jechuun danda'amu? Isaan maaliif bira galan? Isiin amantiinsi kiristaana waan ta'eef suutaan itti yaamuu yoo rabbi milkeessedha. Agartee? Akka isin isiniin jedhaa as keessatti dogongora hin jiru. Bakki isin garuu itti dogongortee bakka uummata Wallaggaa arrabsite kana. Isin bixxaashaa fi qoshaashonni gootota namaa gadi galabbatuudhaan kita seenaa galmeessisiisu. Yoo ilmoo dhiiraa taate, yoo dirata nafii taate akka goota sanaatitti goota ta'e maqaa ganda keetii waabsisi malee goota gootummaan barbadeesse ati gadi baatee galabbattee gootatta bixxaashaa min lammaanyuulla qoshaashaa ani filafiitti bahin kadhadhe akkasiniin fooloo kadhachuudhaaf jedhee goota namaa gadi hin galabbadhe akkasini
hayyuu namaa gadi hin galabbanne. Ammallee aqqeen dubbadhe aqqeen sun immoo siif liqeeffamu miti. Oduma si gubuu oduma si mararuu gixxum godhe liqeefsa dhugaan dubbadhe bakka bagan dubbadhe ndoo erga amma kana dirasi beekatanii bakkuma isiin ashmuriin arrabsite kana fide bakka isiin daaragittii ummata wallaggaa ummata faayidaa hin qabne ummata waliin birmanne jettee arrabsitee fi ummata maqaa dhooyitee arrabsite fiduun natti hin tolle maaliifi waan hin ummata kanaaf kabajaa qabuufani. Ummata kana kabajaa waan hin qabuuf irra deebi'ee arrabsuu waan hin barbaanneefan fiduu dhabe jechuudha. Mucaan waa xiqqoosii ijoollummaa itti jiran fakkaata ta'e hin quufte ta'e hin beenne namoonni takka takka rakkina keessa turanii gizee gara balloo ba'an ballootti baamte jedhamtu fakkeenyaaf uffata malee wanti jijjiirratti hin jirtu fakkeenyaaf maatii umasii sana iyyuu hin gargaarre obboleeyyan siin gargaarre maadha hin gaddaree dhufte bar uffatuma kana ofirraa jijjiirtee wama teetee kana gogodattee akka waan isii malee addunyaan hin jirreetti fakkaachuun kun sabiyyummaa itti jira jedhee yaada malee ani waan sirriidha jedhee yaadu. Mee asitti Muhammad Diinii waa isin jette dhaggeeffadhaa. Jimma keessatti na dhangeen jimma kadhattuun kan waan akkasii bakkatee kana. Wata qoraabitee. Ani waan kana inshallah akka tamboos dhangala'aa kana si keessa dheeka si sarargafee si ciibsa maaree dubartiin tun amma akka goota taate sitti agarsiisa. Mija tana qaamqaami qoshaasha hin hojjettu harka qabda maal baay'eetiif kadhattee jiraatu. Asirratti faa namoonni hedduun qeeqaa turtan asuu kadhattuu turte jettanii arrabsaa turtan hin jedhamu akkas kun dogongora guddaadha. Amaddiiniin baga arrabsite. Amaddiin akka boontuuti miti. Boontuun fi amaddiin tokko miti. Boontuun rakkattee biiftuun rakkattee gara biyyarraa gara Dubaay naggeessaa jettee geeffamtee milkiidhaan agarsiiftee hojjettee deebitee illee rakkataa gargaaruu jammarteetti. Garuu amaddiin waggaa guutuu waan nyaatu na gargaaraa jedha. Guyyuu maraa gargaaramaa ta'a. Aayidiin itti godhame na gargaarama jedha. Dura dalagaarraa bahee dalagaa na galchaa jedhe. Ijoolleen Oromoon kaatanii koomishinii irraa kaffalanii dalagaa galchan. Sanaan booda dalagaa sanarraa bahee aayidii dhuunfaa na hojjechiisaa jedhe. Aayidii dhuunfaa hojjetame. Gidee aayidiin dhuunfaa hojjetamee ka'u ammas makiinaa na bita. Ammas laayisensii na baasaa. Inni numa quufe inni kadhaadhuma amalaati. Kadhaa dirqamaatii fi kadhaa amalaatu jira. Biiftuun kadhaa dirqamaatu isi kadhachiise kadhattee milkooyitee hojii hojjettee nu agarsiiftee jijjiiramtee jirti. Garuu amaddiin kan hojiidhuma isaa kadhaa godhatee sa'aatii 24 miidiyaa kanarraa waa kadhatu kun baga arrafame jedhee yaada. Kun baga arrafame. Asirratti anaaf boontuun yaadni keenya wal qixa. Namni akka keenyaan yaadni boontuu amaddiiniin akkasitti arrabsuun siisinii ta'e laayikitu qaba. Garuu bakki isin itti dogongortee kan ustaas Faraan irrallee kan amaddiin irrallee bakka ummata wallaggaa maqaa meeshin gootee ummata faannoon isin fixu jettee arrabsitee jette sanarratti waa xiqqoo siqqee waliin jennee kasasuun dogongora guddaadha ifama godhaafi.